لبوتي حبيبتي قلبيتي جيتين akkanumaanuu waan kaleessa namoota tokko wajjin milyoon ta dhufte mana kiyya dhufte ammoo naasira taraa hedduu gidee deebuudha miyyoo tana akka waan gartee ifi nama biraatti qopheessee jirutti maaliif dalagaan geessine maaliif akkana hin goone jee bara kiyyaa inuma na dha'u deemoo iyya na keessaa baasu deemoo maaliif araan tan ammoo nama wajjin dalagan kan ifi gartee harkool keessaa qaban isin fuutee dhalaatti keessatti inni fuudhee dalagaa keessa nama kana wajjin dhufan milyoon tun miskiina hin beektu isaan kana beektu ani immoo isa nin beeka saayiba kiyya gaafa inni isii tana fuudheetiin bakka dalagaatiin geessaa nakannaan jiru ittiin kan nuti maaliif namni dallaalle kun badaadhaa beete dhalaatiin Oromoo tana akkuma fadhetti maallaqa ol keessa achuma dhiisee biraa kutaa tanaafuu miyyoo namni eegaa harka kiyya dhufte anna bira jetti waa takka miyyoo sodaatana akhi nama itti jalatti waa takka irratti sirraa godhone dhugaadhaa mana kiyya jirti akka isaan ja'an sanii dubbiin miyyoon eega mana kiyya dhufte kabajumaa mana kiyya jiraatti kabajumaa wajjin jiraanna ammoo isii tanatti hamtuu yaadaas sammuutii tana keessa abadan nama hin jirre isilleen gattee nama waan akka isa yaadu miti milyoon nama rabbii isii kana sodaatu ani hoonee rumeessan milyoon akkasiin qabdu namni rabbii sodaatu karaa hundaanuu sodaa rabbii qabdi milyoon tanuma tattoo fakkeenyaaf naaf yaattu anaatu godhaaf tanii fi maallaqa irraa qabduus intalti duraan quban qabdu sii qabee fiti naafillee qabee fiti bakka isiin jirtu beeytee fidde hoobee qubaattees fakkeenyaaf dhalaa akkanaa tanaan naannoo kan jira fuunee dalagaa geessinaa naasirkaa isiin itti haasofti naasir fuudhee dalagaa geessa yaanni isaanii lachuutu isaan dalagaa geessuu maallaqa jalaa fuudhuu tana ammoo ani intala dhalaa tamana kiyya dhufte ka'ii gabbee hin jiruun maallaqa ajee hallayyaa isin geessu maallenni ilmi namaa kun maallenni ni dhuma namni hin dhumu tanaattu naasir kiyya jajjattee ananis wajjin anis dhugaadhaa obboleettii dhalaa niin qabaa akka isin dalagatu niin fadhaa waaniin isii tana mana keessa qabuuf ni beekta ani miyyoo eega isiin na dhuftees si gala biyya namaa keessa eega baanee jiru obboleettiin tiyya keessa hin jirtu wallaahi naaf hin ta'e malee mana kiyya jirti nama mana kiyya jiru kana gaa siin fuudhaa jaalala satana qabeen niin sodaadde tanumaafuu inshallah sodaadduus ani miyyoo tun haalaa fi amalli isii dhuguma sanii wallaahi wabillaahi tallaahi Oromoo tiyya waliin somnuu ni ulfeessaa garaa guutaa dhalaa teenye meeqa kaa jira beeta fakkeenyaaf isiin basoosotti dallaalli harkaan tuqe Yamana dhuftee dhalti ta Yamanitti dallaalli harkaan tuqe Saudi Arabiyaa hodhayitee hidhalti dalagatan harkattu jettee ilmoo nama baatee deemteen osoo isiin biratti hin beekne tamam bar achi dhungatee bar qabsiisee tamam akkuma kana jaala qabsiisee kanaan silaa bultii bareedduu wajjin jiraate hoduu takka nama tolti bultiin isii garuma qabachuu bultiin isii nama jinqamu obboleessi kiyya dhiisee waan akkana kana namni obboleettii dhalaa qabu amat tokko gisee isiin dalayte maallaqa isii dhaqee jalaan nyaatu amat tokko gisee isiin dalayte dhaqee maallaqa isii jalaa fuudhee biyyatti argatu bakka irraa deemtus hin beektu maallaqa amat tokko dalaytees lamoo dalaytees maallaqa kan ergini jetteen inni kam jaanni beekta maallaqni bu'ee jira haadhaa fi baakati bu'ee jira waa takka sodaatin jaan ni amansiisa isiin ammoo haadha abbasii kana kuman qabdu telefoona kan isiin dawwaltuun telefoona arabaatii meggesiin guutaniif guutaa akka dawwaltee nagayaa fi fayyaa gidee gaafatte hayyee wanti haasoo jirtuun kun maallaqa yaanii kan isaa baafachiisan
uummanni keenya waliin rifatanii raammata waliin godhanii bara waan biraatii miti. Ani taajile wantiniin edaas sodaate isa malatti miyyoo anaan maallaqa raa hafal wantiniin joof ani miyyoo niin jaaladha dhugaan siima. Akka feeteettus tamaallaqa raa qabdus dhiichisi wal fiigi gaffiigi waa takka nan gootan dhugaan siima. Sigatee naasirii waa takka nan godhu isin lachuu waa takka illee nan gootan ani miyyoo niin jaaladha. Taajila immoo miyyoo eega jaalate booda eega isaa wal jaalatan miyyoo naa ta'esu mana taajilaa ta'esu yoo ka'eetan taate haa ta'esu ammoo miyyoo fuunee yaanaanii akkana goonaa ka'eetan taate waa takka wanti gootan jettu ani miyyoos dhugaadhaa nama ammaan tana bishaan ba'aarraa kanarraa dhufe hojjuus waan isin barbaadduus akka isin barbaadutti hin godhaa kana. Filatee namaan haati maallaqa irraa qabdu hoololtees. Isiin haqa qabdi. Ati immoo haqa hin qabdu. Ati maallaqa qabdi jette malee haqa tokkollee hin qabduuti. Haati maallaqaa haqa isiitiif lolti, dhugaa isiitiif lolti. Isii qabattee dhufuun keeti. Hudduuta kana arsitee kan wallaa'ee billee. Boo hangana malee hin qabnaati. Maal taate hoo? Haasitummaa tana maan dhiifni. Duutus biyyeessi nyaata. Hayi Oromoo dhugaa walitti himne maali? Maal balleessine? Miyyoon maal balleessite? Mana kiyya dhufu jechaafiin haraam dalagaan. Mana kiyya dhufu jechaafiin inni isii sana intala Oromooti dirqamaan fuudhee dalagaa keessa shari'a Islaamaa keessa intaltummaan gabbaatee jaasa daleeydee dhuftu ni jedhetti. Naafisa nama dura bakka jaasummaa ni hin geenye waliis hin beeynu. Intaltummaan takka jireenya keenyaa dadhaba bakka dalaganneetiis harkaan qabnu. Qotanneetii duudaan qabnu namni kun nama if danda'eetu dhalaa fuudhu. Namni ofuu hin dandahin dhalaa fuudhuu hin danda'u. Ani ammaan tana ifuu hin dandeenye naasir irra guddaa wanti inni na shaakke taajila miyyoo fuudha. Taajila miyyoo fuudhee nu irraa akkana godhu deemaa mana isaa jirti haraamitti dalaguun oolu bakka halkan akkamii wajji jiraatanii. Waan biraa fixeeti halkan namni gidiinii fi jimaa qaamahee takka mirqaane wajja deemaa sanna shakkee edallee tana dubbata. Ani hoon jaaladhe naasira namni waa takka na godhuu danda'u hin jiru. Miyyoo jaalalaan isii qabu kuteetiin afaan kaane. Fuudhee haa kaa'uu danda'a garuutu amma dura ofuun jaalanneen nama hin jaaladhu. Waa'ee jaalala na keessan jettu miyyoon ta dhufte mana kiyya jetti miyyoon ta dhufte namaan na bira fite ammoo honaaf isii wal jaalanne wanti nu daangeessa takka illee hin jettu. Ati immoo akkatti loltee lafa dhiitee dachee dhiitee miyyoo dalagaa maangisan ani miyyoo niin jaaladha. Jaalatti isii suutuu fi namaa qabu. Ani nama kanaa fada malee silaa. Akkan gattee urrii tiyyaatiin akka lafaa ka'een qaataan fuudhe maaliif jennaani dhalaa tana tamiin fuudhaa naaf bultii itti yaaduun dirqama kiyya. Si galtee ammoo as keessatti namni dhuguma saniin wallaahi wabillaahi tallaahi kan inni fuudha jee miyyoo tanan miyyoo araas borus niin fuudhan araas borus niin jaaladhan waa takka wanta fidduu sun jettu waan takka wanta na gootu sun jettu. Kan lubbuu teetii dhugaa hin ammoo intala eega fitte ani waan miyyoo jaaladhu jecha maallaqa miliyoona meeqa waan gaafatte wanti jaa qabaachuu baadde nama kiyya irraa fuudheetiin irraa kafala. Tana jettee hin cinqamin tana jettee waan takkaas nan gootuu habiibii kiyya qabbanaa mina siin jee miyyoo ganaadhaan laal miyyoo amma bishaan ba'aarraa dhufte tana gatteemi. Kana lolchoo bitee fi daabaa bitee fi waan isiin barbaaddu. Itti galtee anniin godhaaf. Maallaqa miyyoo maallaqa intaltee irraa qabdu akkasiin loltu san anniin kafala jettee maan kafalle? Maaliif hin kafalin? Anniin kafalannaa ati anniin kafalannaa jettaa dantaan sitti gootu
Mudu'anii irraa kafaluudha. Ani hin kafalu maaltu na naqe yookaan taate dallaalli gaazalaawoo dhalaa takka hin jaalatu kun takka jaalata hundaa'uu dalagaan isaa ilma itti godhuu garaa guutuu tumuu fannisuu cafaquun dalagaa isaati. Nuti ilma islaamaati. Shari'aa islaamaa keessatti nama jaalannee kabultii teenyaaf nuu ta'u haadha manaa qaalii tabultii teenya keessatti jireenya keenya keessatti nu gammachiisaa kofaltee tattabattu. Takkaan argatee hoo arganne namnummaan deessuu hin jiru. Namni fuudhee jibbu ni jira hin jiru. Namni bultii yaaluu hin feene ni jira hin jiru. Sanumaafuu intalti telefoona intalti gattee jira wanni takkallee hin jirtu. Nama wal jaalatu gidduutti haasidan ta'in nama wal jaalatuuf bakka guddaa qootiif karaa guddaa baniif jaalalti fala gooyitaati. Jaalalti bakka rabbiin itti biqilchi keessaan tambaatu keessaa takka hangana bichaa naa beekan siin jaani. Si galtee jaalalti lafaa kaatee amma dura nuus hin qabne nu qabuufillee hin teessu. Si galaa abbaa kiyya nu qabuufillee hin teessu. Ammoo karaa isin dhuftanii loltanii miyyoon tun maal godhu jetti eessa jettati baatii takka lama sadi jettanii loltan kana keessatti ani miyyoo tana tala halkan tokkotti nama nikaa isii godhatu ammoo maallaqaan hin qabne gaafaan dalagadee naafi miyyoon waliif teenyaa tanaa jettee laal miyyoo tillee diniin seenin ana tillee diniin seenin si galaa takkan ati abboo kiyya nagaaf naa jiradhu miyyoo giseen fidame ati hojii naa to'ita miyyoon nama karoora akkaatiin mayeetu kana sammuutu na keessa hin jiru an dalagaddeetiin galma dhugaa tokko biraa takka keessa jirti. Anis ammoo dalagaddeetiin giseen akka namaa ta'e alaan tana akka namaa hin jiru fadhee karaa dhugaatiin karaa shari'aa islaamaatiin karaa gattee nabiyyiin keenya irra deemu salaatullah alayka karaa kanaan fuudha malee ani nama obboleettii tiyya mana kiyya fidee hamtuu itti dalaguu miti. Nama isii dhiisi an nama Oromootu kan inni jedhii tanaan arge hamtuun itti dalagayee na keessallee hin jirtu. Si galaa ani abbaa fadheenu hamtuu hin toloni. Ilma namaatiin jaalalaa fi gammachuu taphaa fi hoflaan fadhaanii akkanumattuu jedhettee nallee hin tuqini ani obboleessa keeti. Obboleettii teenya takka loltee gattee finiintee gattee danfitu tanallee isii waan isii lolchiisaa jira. Maallaqa isiitu isii lolchiisa. Ati immoo qabbaneessuu qabda. Ati immoo bakka tana keessatti dandeenyaa maallaqoo qabattee obboleettii ta'e tabishaan irraa amaluuf tana namni sirraa aaraan tana bira dhaabbachuu qabu anaa fi ati. Itti galtee ndaan amma ka'ammaan tana adeebitee huccuus qayyarachuufadha. Shittoos faafaa godhachuu kana hangas bichaa beekan siin jaani. Si galtee nama tokko akkuma isiin bishaan baal gubbaa dhuftettiin fuudhee mana araba darbee amma tokko daleessiifadhee maallaqa isiin daleedee jalaa fuudhee biyyatti hawwalee akkumaan fadhe godhee gubbaa jedhee uleen tumee dallaala akkam aboo zamana akkasiisan zamana wallaalummaa zamana gattee dhama'ummaa zamana kan ammaan tana fa'aa keessattuu namni keenya ni bayyana faayaniiti maallaquma dhalaatiin rabbiin kiyya kun qabeenya guddaa kana kan nu taate lammii tiitan hundaa biraa'u dhaabbachuu fadhee gammachiisee uummata keenya warra biyya keessa rakkatan warra biyyaan baa keessatti gattee beelaaf garaa barbaaduudhaaf uleen tumtuu cafaka magaan akka ajaa'ibatti uleedhaan tumaman kana kanaaf aadaan gargaaruu fada malee garuu rabbiin qabeenya kanneen baana amma immoo uumaatu qabanii taajilii tanumaafuu obboleessa kiyya annaaf wajjin sinjaa assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti salaamanni keenya halkanii fi guyyaa isin biraa jiraatuun isin jaa lammii tiyya hodduu takkaan isin jaaladhaa nagayannaa jiraadhaa.